Harka daawwattoota keenya akkam jirtan oduu qabannee dhiyaannee jirra. Ajjeechaa fi saamichi poolisoota liyyuu haayilii uummata Oromoo irratti geggeessaa jiran ammas akkuma itti fufetti jira. Haaluma kanaan godina Harargee Bahaa aanaa Gursum Araddaalee Booralee jedhamutti ammas lola poolisoonni liyyuu haayilii jiraattota irratti geggeessaniin namoonni 2 ajjeefamuun himame. Haaluma wal fakkaatuun godina Gujii aanaa Eeldalloo fi godina Baalee aanaawwan hedduu keessattis rakkoon kun itti fufee jira. Bal'ina oduu kana akka nutti dhiyaata. Poolisoonni liyyuu haayilii godina Harargee Bahaa aanaa Gursum Araddaa Bakakkaa jedhamutti weerara geggeessanii namoota 2 ajjeesuu jiraattonni OMN itti himan. Jiraataan aanaa Gursum akka jedhanitti bakki lolli itti geggeeffamaa jiru kun Booralee jedhamee maqaan itti moggaafame ammoo Araddaalee 5 of jalatti kan hammatudha. Lola guyyaa har'aa achitti geggeeffameen namoonni 2 ajjeefamuu dubbatan. Naannoo tokkotti beekumsa uumameen biyya irraa kana nama lamatu biyya mataa isaaniillee beekuu hin dandeenye namni lamatu isaanii dhaggeen jira hojjettoota naannoo sanarraa dhufanirra. Lola torbaan tokkoof geggeeffamaa jiru kanaan waajjiraaleen mootummaa dabalatee buufataaleen fayyaa tajaajila kennuu dhaabanii jiran manneen barumsaatis cufamuu namni kun ibsan. Shanii mootummaa jira qabu Booraalee zoonii jedhama beekte zooniin tokkodhuma gara laphii shan mootummaa jira qabu Booraalee zoonii jedhama naannoo kan tasgabbiin wanni jedhamu tokko hin jiru manni barumsaa cufame guyyaa irraa kana hojjettoonni mootummaa kanneen hojjettoota misooma qonnaa barsiisonni lubbuudhaan baafannee dhumeeyyan kallattiidhaan gara aanaa Gursuma sun ta'in jala magaalaa Hararra fiiganii gara aanaa Baabbilee keessaan bukkuudhaan itti gadhiisan aanaa Gursuma irraa. Hidhannoo guutuun kan aanaa isaaniitti bobbaafaman poolisoonni liyyuu haayil namoota ajjeesuun isaan hanqannaan qabeenya saamaa jiran bakka lola itti geggeessanii weeraran ammoo alaabaa naannoo isaaniitti dhaabataa jiran. Inni kun duula qindaawaa mootummaa wayyaaneetiin uummata Oromoo irratti baname ta'uun ifa galaadha jedhan. Wayita ammaa kana nagaaf tasgabbiin dhabamuurraa kan ka'e jiraattonni biyyumatti dhalatan keessatti hiraarfamaa jiran. Kanneen qe'ee dhaloota isaanii dhiisanii bakka biraatti baqatanis baay'eedha. Haaluma wal fakkaatuun lolli uummata Oromoo irratti baname kun babal'achuun gara godina Gujii aanaa Eeldalloottis tarkaanfatee jira. Poolisoonni liyyuu haayilii aanaa Eeldallootti guyyaa kaleessaa erga nama tokko ajjeesanii loon jiraattota saamanii booda ammas haalli jiru daran yaaddessaadha. Jiraataan aanaa Eeldalloo akka nuuf himanitti hidhattoonni kun wayita ammaa haala qindaa'aniin gara daangaa godina isaaniitti imalaa jiran. Magaalaa Nageellee Booranaarraa yoo xiqqaate fageenya kiiloomeetira 17 irratti humna isaanii qubsiisaniiru jedhan. Kanaaf humni jabaan hidhate kun tarkaanfii ajjeechaa uummata Oromoo irratti geggeessuuf qophii xumurachuu namni kun himan. Isaan amma liyyuu haayilii sun qabanii beektaa uummata walitti buufis humniti waliin guutu isaan sun waan qabaniif amma daangaa Oromiyaa dhiibanii dhufuuf jiran beektaa amma Nageellee Boorana ga'uuf isaan daangaan isaaniitu bakkitti isaan amma jiraniyyuu Nageellee Boorana ga'uuf kiiloomeetira 17 caalu. Kanaaf ofirra dhorkuu hin danda'u jechuun maal jennaan isaan humna leenji'an qabanii humniti isaanii waliin geessu humna uummataatii fi humniti waraana. Haalli ammaan kana uummata Oromoo irratti xiyyeeffatamee jiru hedduu ulfaataadha jedhan. Waggoota 25f uummanni Oromoo sirna kanaan miidhamaa jira. Inni ammaa kun kan duraa caalaa hamaa fi lola qindaa'aa ta'ee mul'ateera jedhan. Jiraachuun duraanuu akkuma rakkoo jiraachaa jirra. Beektaa ganni 25 aga mootummaan dhufe qarmi jidduu lamaan dullum tokko nagaan naannoo sunitti dhalatee jiruyyuu hin jiru hagammaatti. Kanaaf naannoo sanatti waraanni waan haaraa miti. Amma ammoo hoorsii mootummaa keessaan kan dhufu kun fuulumeensi guddaa uummata irra fidaa jedhanii sodaa qaban malee duraanuu barum tokkoyyuu nagaan dabarsanii beekanii miti naannoo sanatti nagaan uumamee sun beeku. Bakki Fiiltuu jedhamu to'annaa poolisoota kanaa jala oolu namni kun nutti himan. Poolisoonni kun loltoota wayyaaneetiin leenjifamanii torbaan lamaan kana keessatti weerara jabaa godinoota Oromiyaa hedduu irratti lola bananii jiran. Kanarraa ka'uun jiraattonni hundi yaaddoo keessa seenaniiru jedhan. Fiiltuun iyyuu daangaa Oromiyaa ture Oromiyaa keessa ture duraanii achi dhiibanii dhufan amma kiiloomeetira 17 qatanii beektaa magaalaa Nageellee Boorana. Kun maal jennaan mootummaan gargaaree garasanii isaan daangaa dhiibanii agarsiisuu dhufuu danda'an. Gama keenya ammoo achi deebiftee jennaan namni hidhamuu haalli namni itti qabamee ajjeefamuu horii saamamuu wanta akkasii waan jiruuf sodaa guddaa jira ammas. Duulli qindaa'aan kun gara godina Baalee aanaalee 5 keessatti geggeeffamaa jira. Keessumattuu aanaalee Sawweenaa, Dawwee Sararii fi Raayituu Galbii keessatti haalli jiru hamaa ta'uu jiraattonni dubbatan. Poolisoonni liyyuu haayilii tibba kanarraa jalqabanii godinaalee Harargee Bahaa, Baalee, Booranaa fi Gujii irratti bobbaafamuun tarkaanfii ajjeechaa uummata Oromoo irratti raawwataa jiran. Qabeenyi hedduunis jiraattota jalaa saamameera. Wayita poolisoonni kun mootummaa wayyaanee fi bulchiinsa naannoo Ogaadeniitiin gargaaramanii
Uummata Oromoo miidhaa jiran kanatti kanneen Oromiyaa bakka buune ofiin jedhan OPDO'n maaliif akka cal'isa filatan hin beekamnes jedhameera. Mormii waggaa tokkoo fi ji'oota lamaaf geggeeffamaa jiru ilaalchisuun jiraattonni magaalaa Gincii ammas uummata Oromoof waamicha dhiyeessan. Waamicha isaanii kanaan gabrummaa Oromiyaa haguugee jiru ofirraa qaarisuun bilisummaa sabichaa dhugoomsuuf bifa itti fufiinsa qabuun uummanni Oromoo ammas mormii geggeessuu qaba jedhan. Oduu booda gabaasa addaa qabna. Manneen barnootaa godinaalee Shawaa Lixaa Aanaa Adaa Bargaa fi Harargee Lixaa Aanaa Meessoo keessatti baakteeriyaa to'achuu maqaa jedhuun qorichi barattootaaf kennamaa jiru miidhaa dhaqqabsiisaa jira. Itichaa Guddataa gabaasa qaba. Jiraataan godina Shawaa Lixaa Aanaa Adaa Bargaa irraa dubbisnee akka nuuf himanitti qoricha baakteeriyaadha jedhamuun barattoota manneen barumsaa sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa magaalaa Mugariif kenname barattoota irratti miidhaa dhaqqabsiisaa jira jechuun dubbatanii. Ciruma isaatu jechuudha. Ciruma wanna dhugaa dubbachuudhaaf guutumaan guututti wanni akka dhugaatti mirkanaa'ee yoo jiraate ijoolleen kanaan dura dhukkubbii qabaatanii osoo hin taane qalli isaaniiti kan isaan kennani barattoota hundaaf kenna jedhaniiti gaafa isaan barattoota mana barumsaa reegii sadarkaa tokkoffaa kutaa tokkoon gasa deebiitti kennanii barattoonni akka jirutti kan isaan kukkufan jechuudha. Namoonni ergasanii galgala yeroo dubbatan warri gara baadiyyaatti tirree galanii kan kukkufantu baay'ata jedhaniiti malee ijoollee sun dura dhukkubsatanii osoo hin taane ijoollee fayyaa ganama barruulee isaanii baatanii gara mana barumsaa kan deeman fayyaa kanaan duras kan dhukkubeetu hin beeknedha qoricha san kennanii sababii qoricha isaaniitiin kan dhukkubsatan jechuudha. Carraan fayyuu isaanii dhiphaadha kan jedhanidha jechuudha. Ogeessi mana yaalaatiif kan dubbatanii carraan fayyuu isaanii dhiphaadha waan akkasii jedhaniitu wallaansa gochaa jiru jechuudha amma namoonni. Dhukkubbiin kun akkamidha isaan godha mallattoolee akkamitti irratti argamsiifame? Tokkoffaa akka nama du'eeti bakka akkuma nama du'e tokko callisanii diriiruu inni akkisiisaa koffee afaan iyyaasa kanarraan kan hafe garaa gubaadhaan waan qabu fakkaata jechuudha. Ogeessi akka isaan ilaalanitti jechuudha akka garaafaa guba jedhu koffee afaan iyyaasa jechuudha isaan. Haa ta'u gaafii ogeessota fayyaa gaafataniitu kun maal taasisanii? Ogeessa fayyaa gaafannu ogeessi fayyaa isaanii deebisan biyyaan jira jaatee baay'ee ittisa biyyaa san bira dhaabatee raawwatee waan dhugaa dubbatu tokko miti jechuudha. Ani yoonanii waan qabatamaa kana jedhe boodarraa ani biddeen kootirraa miidhamuu danda'a kan jedhudha. Sodaatumaan kan ka'e waan ifa dubbatu miti jechuudha. Waanuma wal borcaa isaati kan inni dubbatu waanuma isaan irraa fagaatee miti jechuu barbaadan yaadni isaanii jechuudha. Tokkuma yaadni mootummaa yaadniitiif ogeessichaa badaadhuma waan ifa ta'eetoo namoota keenya fudhatamuu miti jechuu barbaadan. Yeroo ammaa kana keessatti magaalli Mugar raayyaa ittisa biyyaatiin kan marfamteetu jirtudha. Namni yuunifoormii uffate tokko yoo jiraate waa'ee qoricha sanii kan dubbatu yoo jiraate jeequmsaa fi holola kaasuudhaaf jedhanii barattoota callisanii rukutanii fedhan irraa kan ari'aatu jiranii maatirree katamaa jiru jechuu barbaadeen. Qondaaltonni mootummaa wayyaanee garuu qorichi kennamaatti jiru miidhaa dhaqqabsiise hin qabu. Garee bulchiinsa keenya irratti mormii fi jibbinsa qabantu olola nurratti haasaatti jira jechuun dhimmicha qeeqaatti jiru. Maaliif barattoonni osoo qoricha kanaan miidhamanii callistanii ilaaltu? Qorichi kun barattootaaf maaliif kennamaatti jira jennee bulchaa aanaa Adaa Bargaa obbo Bayyanaa Kabbabaa dubbisnee jira. Deebiin isaaniis kunoodha. Naannoo sanatti qorichi ijoolleedhaaf kennameetoo ijoolleen miidhaman. Aanaa Adaa Bargaati. Qorichi kaleessa kenname qorichi miidhaa geessise tokkoyyuu hin jiru. Naannoo sa'aatii torbaatitti sa'aatii dura qorichi ijoollee hundaafuu kennamee ture. Qoricha garaa fi qoricha maagaa kan kennamaa ture. Ololuma farreen nageenyaa olii deemanii kaasanii garaa nama dhukkubsaa ijoollee garaa ciniine maal kan jedhamu sun ololli mana barumsaa irratti ka'e. Innichas immoo ogeessonni hospitaala keenyattis dhaqanii ilaalanii qorichi kenname sun nama tokko irratti miidhaan geessisne sababa qorichi kenname saniinis namni lubbuun isaa darbee miidhamee mana yaalatitti yeroo ammaa kana ciisaa jirus hin jiru. Haa ta'u obbo Bayyanaa garuu kan jedhamaatti jiru suuraaleen iddoo sanaallee dhufanii kan isaan agarsiisanii ijoolleen kunis ta'e maatiin ijoollee kanaa yookiis barattoota kanaa yogguu isaanii jeequmsa guddaadhaan raafamni guddaan naannoo sanatti argamudha. Suuraaleen nuti argines kan mul'isu inni kunoo maarraa madde? Yaa'u sitti jira warroonni jeequmsa barbaadan warri nageenya biyyaa kanaa beeksisa kaatanii ijoolleen asitti duute Finfinneetti nama kana Mugaritti nama kana du'e jedhanii olii kaatanii nama kasaasuun tureera. Namni akka hangan dalatus kan hojjetus tasgabbaa'ee akka hojjetutti olii kaatanii warri nama kasaasan tureera. Obbo Bayyanaa
gaaffiin sin gaafatteef naaf deebisaa. Sana osoo hin taane suuraaleen iddoo sanarraa dhufan yookaan immoo viidiyoon iddoo sanarraa dhufe kan agarsiisu ijoolleen tokko tokko agarsiisanidha. Wanti kun dhugaa miti diraamaadha jettu moo maali waansaa? Soba namni amma ammaatitti hospitaala ciisee hospitaalatti du'e hin jiru. Namni hospitaalatti amma ammaatitti yaallamee dhibeen rakkoo guddaan irra ga'e hin jiru. Sobanii termineeshinii hojjechuu danda'u yookiin qindeessanii dabarsuu danda'u malee namni amma miidhamee mana yaalatitti yaallamee maatiin boo'ee akkasitti rakkoo humnaa olii ga'e hin jiru jechuudha. Amma ammaatitti gabaasa qabnu. Qorichi kun maaliif jedhameeti kan inni kenname? Qoricha maagati duula talaallii qoricha maagati kennamaa jira daa'imman umurii waggaa 5 oliiti. Akkuma biyyaatitti kan kennamu waan ta'eef aanaa keenya irratti immoo wanta addaati miti jechuudha. Ilaalchuma rakkoodhuma gara ilaalcha siyaasatti jijjiiruudhaan uummanni mootummaa irratti akka ka'u mootummaan qoricha ijoolletti kenne qoricha singalaati ta'e kan jedhu kan sobaniitu oolchuudha malee kan miidhaa geessise tokko illee hin jiru jechuudha. Aanaa keenya qofa siin miti Oromiyaa guutuutti kennamaati jira yeroo ammaa kana. Meessatti siin kennama aanaalee godina Shawaa Lixaa hunda keessatti kennamaa jira. Kan keenya garuu namoonni isa kana gara ajandaa siyaasatti jijjiiranii uummata akka hin tasgabboofne taasisuudha yaalan jiru. Yoo akkas ta'e mee jalqabumattiyyuu qorichi kun kan maagaadha jedhamee kennuu danda'e namni dhukkubsatee jira moo maaltu ilaalameeti mootummaan kan qoricha kana barattootaaf kennuu irratti fuulleffate? Inni sagantaa mataa isaa danda'e qaba. Yaa'u mootummaan dhibeewwan adda addaa dhibeewwan daddarbaa fi dhibeewwan bifa weeraraatiin kaane yeroo mul'ate dhibeewwan sun hawaasa irratti miidhaa kan geessisee fi fayyaa hawaasaa kan jenneef jecha talaalliiwwan adda addaan kennamu jechuudha. Kun akka ministeera eegumsa fayyaattis akka biiroo eegumsa fayyaattis laallamee sagantaan qabamee karooraan kennamaati kan jiru jechuudha. Kanaafis immoo uummata irratti hojiin hojjetamee jira. Barataa irratti hojiin hojjetamee jira. Maatii ijoollee irratti illee dhibeen kun kan jiru ta'uu isaatii fi bifa weeraraatiin waan ka'u talaalliidhaan kan itti fa'u ta'uu isaa immoo akkuma karoora dursanii dhibee ittisuu imaammata mootummaan fayyaa irratti qabatee jiruun nama dhibame yaalurra namni osoo hin dhibamne dursanii talaalliidhaan namni akka hin ittisuun kun imaammatuma mootummaa waan ta'eef karaa sanii jechuudha kennamaa kan jiru. Tole obbo Bayyanaa inni isin kaastan sirriidha garuu ijoolleen ittiin miidhamanidha amma rakkoo inni guddaan malee qorichi kun laatamuun homaa badooman qabu garuu rakkoo inni guddaan ijoolleen ittiin miidhamanidha kan jedhame kaleessa fakkeenyaaf mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Reejjiirraa barataa 30 mana barumsaa sadarkaa lammaffaarraa immoo barataan 3 akka buufata fayyaa seenanidha isaan dhukkubee ijoolleen baadiyyaarraa dhufan immoo karaa irratti akka kukkufaa turanidha dhimma kana immoo isin quban qabnuet lammaffaa immoo barattoota kana amansiisuu immoo maatiitti dhimma kana ibsuu immoo akkasumaan humna waraanaadhaan dirqisiisanii ijoollee kanaaf kennuutu filannoo ta'a jettanii yaaddu isin. Humni waraanaa dirqisiisee qoricha kenne hin jiru humni waraanaa naannoo sanattis hojii kana hojjete tokkollee hin jiru haa ta'uti garuu duulli talaallii kun kennamu dursa karooraan qabamee maatiin irratti mari'atee barataan irratti mari'atee talaalliin kun akka kennamuun barbaachisu itti himamee jira. Erga itti himamee booda immoo qophii isaa barbaachisurree orienteeshiniin kennamee jira jechuudha. Qoricha kana oli qinxan dhukkubbii garaa yeroo muraasaaf daqiiqaa murtaa'eef sa'aatii murtaa'eef garaa ciniinaa akka namatti argisiisuu danda'u nyaata ol deemsisuu akka namatti argisiisuu danda'u gatteessisuu akka namatti mul'isuu danda'u amaluma talaallii qorichaas irraa ka'ee waan akkasii akka mul'achuu danda'u hubannoon kennameefii jira jechuudha. Kana immoo maatiin isoo arge rifachuu akka hin qabne ijoolleen irree dhukkubbiin akkasii irratti argame rifachuu akka hin qabnee fi tasgabbaanii daqiiqaa muraasa akka isaan obsuu danda'an sana booda akka inni dhiisuu danda'u orienteeshiniin kennamee jira jechuudha. Hubannoon uumamee jira. Haa ta'uti garuu bakka tokko tokkotti ijoolleenis dhukkubbiin garaa sun uumamuun sirriidha jechuudha. Ijoolleen dhukkubsattee gara buufata fayyaa dhaqxee jirti. Maatiinis immoo rifatee ijoollee duukaa rifachuun sun jira jechuudha. Kana immoo maatii rifachiisee maatiin akka hin tasgabboofne taasisaa kan ture humnoonni biraa jiru jechuudha. Ijoolleen keessan sin jalaa dhumaa jirti qorichatti kennanii mana barumsaatti ijoollee fixaa jiru jedhanii maatiin ijoollee akka rifatan ijoollee isaaniitiif immoo akka rifatanii fi ijoollee san gara mana yaalatti fudhatanii akka yaalchifatan yaaliin turee jira jechuudha. Nus san himannee irra jechuudha. Hubannoon itti uumame rakkoon akkanaan jiru tasgabbaa jenneen yeroo ammaa kana tasgabbaa'ee jira jechuudha. Haaluma wal fakkaatuun ragaan godina Harargee Lixaa aanaa mi'eessoo irraa argannes qorichi baakteeriyaa to'atudha jedhamee kan barattootaaf kennamaatti jiru miidhaawwan jajjaboo ijoollee irraan geessisaa akka jiru odeeffannoon kun eeree jira. Raammoo garaa kaasaa kan jedhamu kun minni kan jedhamu irratti irraa isin kan naganii kiniina ijaarde ijoollee kanneen ijoolleen baay'een irraan qabee bakka daddabdee sanii amma hospitaala jirti ijoolleen baay'een gara ijoollee
75 oliiti. Hospitaala magaalaa Meessoo buufata magaalaa Meessoo tura fayyadamu irra jira. Qorichi kun kan barattootaadhaaf kenname dura dhibeen akkasii naannoo sana keessatti mudateera moo maarraa kaa'ameeti kan qorichi kun jalqabumatti ijoollee kanaadhaaf kenname? Mudanna waan akka hin jiru bilbila ufaniituma wanti beekamee hin jiru akka poolisii nama dhorkaa araddaalee hedduu bara araddaalee gara araddaa Orfoo araddaa Burraasaa tuqaa fayyadamu irratti har'a waa hedduudha bakka ijoollee baay'ee kan biyya akka sanfaa hundaa jira jenna. Qaamota bulchiinsa mootummaa naannoo sana jiran yoo gaafattanitti qondaaltota dhibeen tokko yookaas maddi waan tokko osoo hin jiraatiin waan akkasii kennamee gaaga'umsa gahaa jiruudhaaf waan gaafattaniif waan dubbistan qabdu laata tarii? Maal isaan iyyuu kun amma nama dhorkaa jiran wanta ta'e kanaaf isaan akka tiraallitti ta'aa jiru malee isaan ifiifuu maal irraa quba qaba dhufaniituma waajjira maarree fayyaa warra fayyaa tumaatu jedhee kanneen eeyyee bara hundumaa walumaan kan namaa ture. Rakkoon kun godina Shawaa Lixaa aanaa Adaa Bargaa fi godina Harargee Lixaa aanaa Mi'eessoo keessatti qofa osoo hin taane qorichi kun manneen barnootaa kutaalee Oromiyaa hedduu keessattis barattootaaf kennamaatti jiru kun miidhaa jajjaboo barattoota irratti dhaqqabsiisuun maatii barattootaa dhiphina guddaa keessa galchee akka jiru maddeen odeeffannoo keenyaa kutaalee Oromiyaa hedduurraa OMN'tti himaatti jiru. Gabaasni dhaabbata Human Rights Watch irraa guyyaa hadhaa bahee akka ibsutti barri 2016 Itoophiyaa keessatti bara lammiileen hedduun itti ajjeefamanii fi waa hedduurraa daangeffamanidha jechuun beeksisee jira. Itichaa guddataa waan qindeesse qaba. Dhaabbanni Human Rights Watch gabaasa addunyaa bara 2017 har'a amajji 12 bahee keessatti akka dhiyeessetti barri darbe kun lammiilee Itoophiyaaf bara hamaa akka turee fi mootummaan biyyattis lammiilee mirga namoomaa isaaniitti molquudhaan yeroo itti sarbedha jechuun beeksisee jira. Keessumaa jedha gabaasni kun biyyattii keessatti mootummaan namoota 1,000 hedduu irratti miidhaa qaamaa geessisuu bira darbee manneen hidhaa garaagaraa biyyattii keessatti argaman galchuudhaan dararaa ulfaataa irratti raawwachaa akka turee fi jirudha. Erga labsiin yeroo muddamaa bahuudhaan hojiitti seenameedhaan asitti dhiibbaawwan lammiilee irratti gaan hammaachuu bira darbee marsaaleen miidiyaa hawaasummaas ta'e hariiroon lammiileen biyyattii namoota biyyoota alaa jiraatan waliin qaban haalaan daangeffamuu isaas gabaasni kun ibseera. Akka gabaasa kanaatti sabni Oromoo miliyoona hedduutti lakkaa'amu ayyaana Irreechaa magaalaa Bishooftuutti onkololeessa 2 bara 2016 Waaqayyo galateeffachuuf deeman irratti miidhaan humnoonni waraana biyyattii dhaqqabsiisan godaannisa bara kana lammiilee irratti geessifaman seenaa biyyattii keessatti hin dagatamne keessaa isa ulfaataa fi hamaadha jechuunis saaxilee jira. Gabaasni Human Rights Watch kun akka eretti dhiibbaa saba Oromoo fi saba Amaaraa irratti ga'e qaamni bilisaa sadarkaa idil-addunyaatti biyyattii keessa seenuudhaan akka madaaluudhaan dhimmicha hin qoranne mootummaa wayyaanee kun daangessuu isaallee beeksisee jira. Dhaabbata Human Rights Watchitti qorataa buleessa kan ta'an Felix Hornee akka gabaasa addunyaa kan bara 2017 kana keessatti ibsanitti mootummaan Itoophiyaa rakkoo fi gaaffii lammiileen gaafachaatti jiran tasgabbiin furuu irra humna waraanaatti dhimma ba'uun tasgabbeessuuf yaaluun gaaga'umsa lubbuu dhaqqabeef sababa akka ta'es dubbatee jira. Gabaasni addunyaa fuula 687 maxxansa isaa 27 irratti madaaluun akka ibsanitti biyyoota mirga namoomaa hojiirra oolchuuf carraaqan 90 keessaa gochaan mootummaan Itoophiyaa lammiilee karaa nagaan bahanii mormii fi diddaa isaanii agarsiisan irratti raawwate ulfaataa akka ta'es beeksisee jira. Kan ayyaana Irreechaa irratti raawwatame immoo kanaaf agarsiistuudha jechuunis wabeeffachuun ibseera. Paartileen mormitootaa biyyattii keessatti ga'een isaanii gadi aanaa ta'uu kan agarsiisu hidhamuu hooggantoota paartii Koongirensii Federaalawaa Oromoo garee obbo Baqqalaa Garbaafaa yommuu ta'u lammiileen kabajaa molqamuu isaaniif immoo hidhamuu lammiilee nagaa akka ragaatti dhiyeessee jira. Gochaan mootummaan Itoophiyaa raawwatee fi raawwachaatti jiru sadarkaa yakka idil-addunyaatti International Criminal Court ICCtti himachiisuu akka dandeessisu ragaa kana giddu galeessa godhachuun tilmaamuun nama rakkisu. Sababa mormii saba Oromoo fi Amaaraa kanaan lubbuun namoota hedduu wareegamuu bira darbee qabeenyaan mootummaa fi namoota dhuunfaa barbadaa'ullee gabaasni Human Rights Watch kun beeksisee jira. Egaan daawwattoota keenyaa oduun har'aaf qabnu kanuma amma gara gabaasa addaatti dabarraa itti dhiyaadha.
Mormiin uummata Oromoo osoo addaan hin dhaabbatin kunoo waggaa tokkoo fi ji'oota lama guutee jira. Sadaasa 12 bara 2015tti mormiin seena qabeessaan godina Shawaa Lixaa aanaa daandii magaalaa Gincii keessatti eegalee ture kunoo guyyoota 425 lakkoofsisee jira. Wareegamni olaanaanis uummatarra gaheera. Mormiin saba Oromoo waggaa tokko oliif geggeeffamaa jiru kun yoo maqaan kaafamu magaalaan Gincii akka adda dureetti ni yaadatamti. Gootonni barattoonnii fi jiraattonni magaalaa Gincii mirga abbaa biyyummaa fi abbaa qabeenyummaa Oromiyaa irratti diddaa agarsiisaa osoo jiran kanneen wareegaman seenaan bara baraan isaan yaadata. Mormii waggaa tokkoo fi baatilee lamaaf geggeeffamaa jiru ilaalchisee jiraattonni magaalaa Gincii ammas uummata Oromoof waamicha dhiyeessan. Waamicha isaanii kanaan gabrummaa Oromiyaa haguugee jiru ofirraa qaarisuun bilisummaa sabichaa dhugoomsuuf ammoo bifa itti fufiinsa qabuun uummanni Oromoo mormii geggeessuu qabu jedhan. Jiraataan magaalaa Gincii tokko akka nuuf himanitti waggaa darberraa jalqabee rakkoon hamaan magaalaa isaanii mudataa jira. Keessumattuu mormii baatii walakkeessa bara 2015 eegalameen wal qabatee loltoonni wayyaanee jiraattota nagaa irratti tarkaanfii ajjeechaa raawwatanii jiru. Namoonni hedduun manneen hidhaatti guuramaniiru. Kun hanqannaan ammas mormiin biroo dhalachuu mala shakkii jedhuun jiraattota bahaa gala dhoorgaa jiran. Kanarraa ka'uun dargaggoonni hedduun qe'ee dhaloota isaanii dhiisanii bakka biraatti baqachuuf dirqamaniiru jedhan. Loltoonni hedduminaan magaalaa isaanii qubsiifamanii turan reebichaa fi saamicha geggeessaa jiran. Jiraattonnis dhiibbaa isaan irratti raawwatamaa jiru diduudhaan imalli isaanii gara mormiitti ceheera jedhan. Haalli amma jiru kun magaalaa Gincii keessaa fi naannoo ishee akkuma beekamu mootummaa wayyaanee kun humna waraanaa humnaan holiidha kan itti bobbaaseetiin jiru. Uummata illee reebaatiin jira. Gara mana hidhaa gara tollaatti iddoo adda addaatiin guuraa jira. Baay'ee dararaa guddaa keessa jira. Uummanni kanuma kanarratti hundaa'ee uummannis taanaan qeerroonis taanaan immoo diinaaf gadi jennu kan jedhu kanuma fincila kanaaf karaa adda addaa wanta adda addaa karoorfannee deemaatiin jirra akka magaalaa Ginciitti. Rakkoo fi roorroon baroota dheeraaf kuufamuun uummata miidhaa turuun waan yaadatamuudha. Keessumattuu bara 2001 haga 2003tti beela hamaa biyyattii mudateen namoonni miliyoona 14 ol beelaaf saaxilamanii turan. Namoonni kun gargaarsaan dagatamanii miidhaa lubbuu isaanii irra kan dhaqqabees lakkoofsaan xiqqaan turre. Bu'uurumarraa jalqabee sirni cunqursaa kun sirna bulchiinsa abbaa irree dargii garagalchuu qofa osoo hin taane uummata Oromoo koloneeffatee dachee Oromiyaa saamuudha. Ragaan kanaa bara 2000 keessa magaalaa guddittii Oromiyaa Finfinnee jijjiiree gara Adaamaatti deebisuuf karoora dhiyeeffatee ture. Qondaalonni OPDO karoora kana harka bananii yoo fudhatan garuu diddaa uummatichaan fashalaa'uun isaa ni yaadatama. Bara 1996tti ammoo karoora maastar pilaanii Finfinnee wixinuu fi bara 2014tti hojiitti jijjiirachuu isaatis beekamee jira. Kanaan wal qabatee dachee abbaa keenya murree alagaa hin dhaalchifnu jechuudhaan kan barattoonni mana barumsaa qophaa'ina magaalaa Gincii takka jechuun bara 2015 mormii eegalan. Keessumattuu maqaa maastar pilaanii Finfinnee jedhuun lafti qotee bultoota Oromiyaa saamamuu hin qabdu. Qotee bultoonni Oromoo lafaa fi qabeenya isaanii irraa kaafamuu hin qaban. Akkasumas murtii fi fedhii uummata Oromoo malee qaamni kamuu taakuu takkaafis lafa Oromiyaa sharafee kan gurguru hin jiru jechuun gootummaa galmeessan. Jiraataan magaalaa Gincii seenaa imala qabsoo bara 2015 magaalaa isaanii keessatti jalqabees haala kanaan yaadatanii jiru. Magaalaa isaaniitii fi naannawa saniitti miidhaan hamaan fedhees isaan irratti raawwatamaa jiraatus jiraattonni gootummaa isaanii irraa duubatti deebi'aa hin jiran. Magaalaan Gincii akkuma beekamu hangafa qabsooti duras kan galee bara 2005 kan galee haalli
isheen jirtu diinni hosuma uummata reebaa sajjeesaa hidhaas jiru mataa gadi qabachuu hin dandeenye gara fuulduraattis immoo kanuma akka magaalaa keenyattis akka naannoo isheettis kan jiru hamma yoona jechuudha. Uummanni Oromoo erga kiyyoo halagaa jalatti kufee kaasee barri isaa oolee bubbulee jira. Biyya abbaa isaa irratti falmii hadhaawaa geggeessaa turee fi ammas itti jiruun ammoo wareegamni olaanaan isaan muudachuun waan nama gaddisiisuudha. Sabni Oromoo imala qabsoo isa haaromsuun bara baraan itti wareegamus bilisummaa yaade argachuu dhabuun ammoo gadda olaanaa ta'ee jira. Ta'us garuu qabsoo isaarraa taakkuu takkaafis abdii hin muranne. Mootummoonni abbootii irree dhufaa darbaan bara baraan uummata Oromoo hiraarsuu, ajjeesuu, hidhuu, ukkaamsuu, biyyarraa ari'uu fi qabeenya jalaa saamuu walirraa dhaalanii hojiitti jijjiiraa jiran. Mormiilee waggaa tokko oliif geggeeffamaa jiru kanaan rakkoon kamuu isaan muudatus cichoominaan qabsoo isaanii gara fuula duratti tarkaanfachiisuuf jiraattonni magaalaa Gincii murannoo qabaachuu namni kun ragaa bahan. Uummata baay'ee hidhamee uummata baay'een wal daraarame kan biyyarraa bahan jiru kan iddoo addaatti dhokatanii daraaramanii jiru isumaanis ta'e qeerroo fi jiraattonni aanaa isheetii fi magaalaa Gincii gadi jechuu hin dandeenye gara fuulduraattis kanuma kaayyoon keenya. Akka namni kun jedhanitti mootummaa uummata nagahaa dararaa jiru kana ofirraa qaarisuuf falli jiru tokkummaa sabichaati jedhan. Mootummaa nama nyaataa kana mootummaa uummata keenya dararaa jira, hidhaa jira, ajjeesaa jira, kaan biyyarraa hari'aatiin jira. Kanaaf tokkummaa barbaachisa. Tokkummaan biyya keessaa tokko taanaan halarraa ammoo lammiin keenya hala jiru kan daraaramee jiru hundumtuu tokko hala taa'ee gargaarsa yeroo biyya keessaatiif kan barbaachisu hamma nuti wanta adda addaa buusee adda addaa walitti buusuneeti waan adda addaatiin hojjechuudhaaf kan qabnu wanta biraa hin qabnu galii biraa hin qabnu kanarratti gargaarsi nu barbaachisa. Wayita ammaa kana jiraattonni magaalaa Gincii fi ollaayisii tokkummaadhaan sirna kana jibbuu irratti waliif galuu isaanii namni kun mirkaneessaniiru. Sirriitti gurmoofnee jirra akka magaalaa keenyaa fi akka naannoo ishee. Keessumattuu erga sirni wayyaanee humna qawweetiin gara aangootti ol dhufee kaasee qotee bultoonni Oromoo oomisha isaanii walitti qabachuun dadhabanii jiran. Barattoonni nagaa hambanii barumsa isaanii hordofuu hin dandeenye. Kanneen dabtaraa fi qalama qabatanii gara mana barumsaa deeman ammoo galgala reeffi isaanii gara maatiitti deebi'uun sirna kana keessa akka ta'e beekamaadha. Daldaltoonni qabeenya isaanii kuufatanii jalaa saamamuun abbootiin qabeenyaa duuchaan mana hidhaatti guuramuun waggoota 25 kana keessatti arginee jirra. Bara 2000 keessa immoo bosonni Oromiyaa godinaalee Baalee fi Gujii balaa ibiddaan mancaafamuun kan nama gaddisiisu ture. Baruma sanitti guutummaa Oromiyaatti bosonni keenya gubachuun qabu jechuun bakka hundaa barattoonni mormii dhoosanii turan. Bara 2001 mormii barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee geggeessanii turan irratti tarkaanfii ajjeechaa raawwatameen guyyaa tokkotti barattoonni 41 ajjeefamanii jiran. Dulli gara jabeennaa kun kallattiidhaan uummata Oromoo qofarratti xiyyeeffatameen hojiirra oolaa jira. Oromiyaan bara baraan dhiiga ilmaan isiitiin dhiqamaa jirti. Gootonni ilmaan Oromoo biyya abbaa isaaniitiif jecha lubbuu aarsaa itti kafalan guutummaa saba keenyaatti kabajaa olaanaa horee jira. Gatii jajjabeewwan ilmaan Oromoo biyya keessaa falmaa jiraniin addunyaanis ijaaf gurra isaanii gara Oromiyaatti deebifataniiru. Rakkoon ummatichaa sadarkaa addunyaatti dhageettii argachuun isaa waan nama boonsuudha. Kunis wareegama ummanni keenya kafalaa jiruun ta'uun beekamaadha. Keessumattuu mormiin magaalaa Gincii irraa eegale dhawaataan gola Oromiyaa mara wal dhaqqabsiisuun finiinee jira. Mormiin ummata Oromoo magaalaa Gincii haa jalqabu malee akka waliigalatti qabsoon ummatichaa waggoota darban kan eegalee miti.
bara 1887 keessa erga sirni gadaa ofiin of bulchuu uummata Oromoo harkaa nyaaphaan dhaalamee kaasee falmiin hin dhaabbanne. Gootummaa akaakayyoonnii fi abaabayyoonni keenya dhalarraa dhalatti dabarsaniin kan falmiin cululuqaan osoo galmaa'u as ga'e. Barattoonni magaalaa Ginciitis kanuma akaakilee fi abaabilee isaanirraa dhalan gootummaa galmeessaniiru. Wayita mormiin bakka tokkoo ka'u garri biraa cal'isee ilaalaa akkan turre mormii waggaa tokko oliif geggeeffame kanarraa baruun danda'amee jira. Yaadannoo fi mudannoon waggaa tokkoo fi ji'oota lama akka laayyootti kan ilaalamu miti. Uummata haqa isaatiif falmatu humna qawweetiin itti roorrisuun biyyuma Itoophiyaa jedhamtu kana keessatti kan geggeeffamaa jiru. Onkololeessa 9 bara 2016tti sirni kun labsii yeroo muddamaa ifatti yoo labsatu, onkololeessa 16tti ammoo wixinee labsii kana raggaasisee ajjechaa geggeessaa jira. Sirni faallaa malee qajeela hin beekne kun sadaasa 1 bara 2016ttis kaabinee harawaa 21 aangoo muuduun akka tarkaanfii hammeenyaa kana raawwatan hojiitti bobbaasee jira. Imaammannii fi karoorri wayyaanee inni jalqabaa lakkoofsa uummata Oromoo xiqqeessu lafa Oromiyaa saamuu fi saboota ollaa jiran walitti buusuudha. Akkasumas saamicha qabeenya Oromiyaa irratti fuulleeffatanii jiran. Akka fakkeenyaatti wiirtuuleen dhaabbata qabeenyaa gurguddaan ilmaan Tigraayin saamamaa kan jiran hedduudha. Kunis warshaa huccuu Almeedaan, Mesfin Industrial Company, warshaa simintoo Meseebo, Almeedaa Textile Factory, Shur Constitution, Izana Mining Development, warshaa oomisha qoricha Addis, waldaa aksiyoona manneen daldala Xaanaa fi kanneen biroo ilmaan Tigraayin to'atameen saamamaa jira. Kanaan alatti ammoo waldaa aksiyoona inshuraansii Afrikaa, Global Auto Spare Part, Express Ethiopia Travel fi Hiwot Agriculture Mechanization ilmaan adda bilisummaa Tigraayiif madda galiin burqisiisaa jira. Akkasumas olaantummaa ilmaan Tigraayin kan dhuunfatamee jiru dhaabbanni qabeenyaa Trans Ethiopia, dhaabbata qusannaa fi liqii daddabit, Ambaasal Commerce Dinsho Share Company akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda'ama. Wiirtuuleen qabeenya biraa dhalattoota ilmaan Tigraay ta'an Allaagee Forest Products, Shaallaa Advertisement, Tikal Agar Tigraay, Wondoo Trading, Tigraay Association Brookshire Company, Dashin Beer Factory, Adwa Floor Factory, Brehan Building Construction, Tigraay Development PLC Computer Networking Technology, Express Ethiopia Travel Service fi Biiftuu Diinshoo Oromiyaa Credit Bank kanneen jedhaman kaasuun ni danda'ama. Waliigalatti wiirtuulee fi dhaabbanni qabeenyaa 58 kan ilmaan Tigraayin durfamu yoo ta'u, maddi galii isaa Oromiyaa irraa akka ta'es beekamaadha. Maddi galii kun dachee Oromiyaa irraa yoo ta'u, faayidaan bu'uuraalee misoomaa ammoo naannoo Tigraay ittiin kunuunsuudha. Garuu Oromiyaan galiiwwan kana hunda burqisiisuudhaan yoo beekamtu, ilmaan Oromoo ammoo biratti hiyyoomaa jiran. Waajjiraalee giddugalaa qabeenya kana hundaa kan to'atu handhuurti isaa magaalaa Maqalee akka ta'es beekamaadha.
gareen hoogganoota Tigraay qabeenya kana hunda saamanii jiraachuun isaanii hanqannaan maastar pilaanii Finfinnee labsatanii uummata Oromoo lafarraa buqqisutti bobba'aniiru. Miidhaa kana maraa ijaan arguudhaan uummanni Oromoo gara imala mormii isaatti kan seene. Mormiilee baatiilee 15f geggeeffame kanaan namoonni 3,000 gahan loltoota wayyaaneetiin ajjeefamaniiru. 100,000 olitti kan laakkaman ammoo manni hidhaa garaagaraa keessatti ugguramanii dararamaa jiran. Rakkoolee kana jalaa lubbuu isaanii baraaruuf kanneen biyyarraa baqatanis lakkoofsaan xiqqaa miti. Keessumattuu baqattoonni Oromoo galaana Meeditiraaniyaa irratti nyaataman waan nama gaddisiisuudha. Dhumaatii ilmaan Oromoo kanaa garaa haadha da'ee fi Rabbi yoo beeke malee laakkanii himuun hin danda'amu. Ajjeechaa hidhaa fi roorroon kamuu mormii uummata Oromoo akka hin daangeessine waggaa tokkoo fi ji'oota lamaan kana keessatti arginee jirra. Miidhaan hammeenyaa uummata irratti fe'amtus sabni Oromoo mormii isaarraa duubatti deebi'aa hin jiru. Haga mirgi abbaa biyyummaa fi abbaa qabeenyummaa mirkanaa'utti yoomillee taanaan falmiin itti fufa jechuun dargaggoonni Oromoo bakka hundaa murannoodhaan mormii geggeessaa jiran. Jiraattonni biyya keessaa akka nuuf himanitti wayita uummanni Oromoo walii galee mormii geggeessaa jiru kanatti jaarmiyaaleen siyaasaa Oromoo hatattamatti walitti dhufanii qabsoo finiinsuu akka qabanis gadi jabeessanii dhaamatanii jiru. Uummanni Oromoo biyyuma abbaa isaa keessatti hiraarfamuudhaan qaama isaaf birmatu dhabuun halkaniif guyyaan joonjaa jira. Rakkoolee kana jalaa bahuuf sirna bulchiinsa wayyaanee hundeedhaan tarsaasuu akka ta'es waliif dhaamsa dabarsaa jiran. Kana malees dhalattoonni Oromoo waraana mootummaa wayyaanee jala jiran saba isaanii dhumaa jiru cinaa akka dhaabbatanis jiraattonni biyya keessaa waamicha dhiyeessanii jiru. Akkasumas qondaalonni OPDO quuqamni sabni isaanii itti dhagamus uummata isaanii ofirratti nyaatuu dhiisanii akka waliin dhaabbatanis akeekaniifii jiran. Imalli qabsoo uummata Oromoo roga maraan finiinuudhaan itti fufaa jira. Godinoota Oromiyaatti aanaalee 350 keessatti bifa wal fakkaatuun mormiin saba Oromoo geggeeffamuun akka seenaa biyyattiitti haarawaa ta'een galmaa'ee jira.